يويا ماس يويا إلمانا يا مكجرت مرتو نجيني كيني كواقع كورهم مالا كل رامد سنارة كبو ورسني بريه اللي أكم نبلت نجان نبلتني سني جنة ورسني ليه اللي أكم ولتر. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الشباب كفونه نورو قريب وأنا دفوع كبت شبو ميديا سجنت أدا وادرياتي في بها ربيع دا كرمت اللي قاف أفريقيا دا أما صدر ورمولا أحمد بشير الجنا سوغونا قال نولي ترانا في الراحة جاتاتو أديرو سفير خينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شبو ميديا قامي أكم نقوم قبضني سندنو لا قالت ساتي لهذا سنين جنة جا أفرا خينيا خبجني أسرت الأركب خيسني في اللي الفردا خلتي قال سجنتا خينيا سيدنا واي تاتي درينا وانا أركان جرا يرو أما تنخيستي أتيك يودو غرو بعد تورانا ما أفريس نجاني جاس نجاني أمو نمني أوروبودا خدو إجرا خما دايس نجرا ودون غرسل كل فتشدا في علي غون خيسا همنا هدتا بيتي بوليسي أدا ليو بوليسي سوماليدا في أمة خينيرتي تركافي فدتيدا قام بيتي نما جولتنا خيسا دوبتي ألفاتا كتاجي سنجرا في نمو توربودا خدوماني في دمني بيتي قامت هونا سيرا جرت أولي نغره أمو تازيا دقودا في تلاتنا أكا كانتيبا نچدك نغيني جرا حواس لما جدولي يرو أما تنخيستي وراني دريداتي في أكلمة اللي وراني نانو سومالي اللي قواتي جرا حالي أمالي وان بيتي غندي أبدي بورور خيستي وان أبدي ديبي إنفكاتو چوكي حواسي خيني أمالي صدا هما خيس جرا خرطكا ليو بوليسي في الرأيغا خرطكا لمود بوليس مدريدا هاتو في الرأيغا وري سومالي دا أمو بيتي ليو هاي يأتي في سنين نبوناني صداق أواني إسان دوبة تاني توان فدن بليسا جراني حواسني خيجا مو غرام دانو نمني بيتي إساف وبيتو جرون غاقا باسا نان سومالي رانو دفت ميغا odoo gama direedhaa tinseen xiqqishoo siyaasaa naannoo sanii illee ilaaluun nu barbaachifti na fakkaatti. Fakkeedhaaf yoo dhugaadha hawaasni lafa dheedatuu fi bishaan gubbatti hawaasni lama walitti bu'e hawaasaatu walitti bu'ee akkasitti qaamni hidhate poolisiin direedhaatii fi poolisiin naannoo Somaaliillee walitti buuteen tunillee sila akka jechuun mee akka ati immoo laalaa harkaa jirtutti waliin bu'iinsi direedhaa kuni dubbii beetee sila magaalaa keessa gaala tiifachuuf re'ee tiifachuu irratti waliin lolle dhimmi direedhaa kuni dhimma hawaasni waliin bu'eeti moo dhimma siyaasa xaxama siyaasa guddoo beetee Mustafee Akcheriin oofaa jiru gaafa Afrikaarratti. galatoomii naafeeru keessanillee galatooma shabbo miidiyaa waa'ee direedhaan kuni ilaa ammaa filmaata hin arganne direedhaan ammaa miti gaafa wayyaaniin irraa eegalii irraa ilaa irraa waan filmaata harkate hin fakkaatu ammallee filmaata harkachuuf haalaan jabaadhu. Takkaffaa namni proogiraama qabuu fi namni proogiraama hin qabne takka ta'uu hin danda'u. Jarri kuni proogiraama qaban. Oromoon teenya garuu proogiraama takka illee hin qabdu. Mootummaa yoo taate karaa mootummaa irraa furmaata hin arganne direedhaan. Karaa Oromootiinis furmaata hin arganne. Eessa haa dhufu furmaanni kun tana wal gaafachuun uummata Oromoo irra jirti. lolli amma rabbi rahmata agodu fi angadu intalaselle rabbi rahmata agodu fi jannatul firdaus rabbi na gaisu harka batil dute mal si fakate namni lola khana labse adan allah le jadam torban lama dura ani dubbachan ture
gaafa inni dubbate san torbaan lama dura dubbadheetiin jeen aboo direedha waan shorkeessa seenuu deemti mootummaan filuu poolisiin direedha waa lafaa ol ka'ee namicha kana bakkatti godhuu qaban jeetiin torbaan sadiinsa amma torbaan lama fichinaa saniin haasawaa ture dubbiin tun hin taane taateen tun okay wanni gurbaan labse ta'e namichi kuni lubbuu ilma namaa galaafate sabaaf sablammii wali buuse direedhaan tan sabaa fi sablammiin keessa jiraattu Uraagee haa taatu Amaaraa haa taatu abba fedha haa ta'u Itoophiyaa taayoo taate direedhaa keessa jiraachuuf namni si lorkuu danda'u takka illee hin jiru haa taatu sabaaf sablammii waliin dha'uun nama adeemsa kana keessa jiru mootummaan maaliif to'annoo jalan galchine tunillee gaafiidha gurbaan amma sa'aata ka hidhameeti gadhiisan jaan ganama kana ani dubbii sanillee 100% I'm not sure sa'aata ka hidhameeti gadhiisan jaan okay namni lubbuu namaa balleessee direedhaa shorkeessu jiru isa kana maaliif sa'aata ka hidhamee gadhiifama namichi kuni wanta dhaquu qabaa illa lubbuu nama galaafatee jira firdibeetii dhaquu qabaa achitti manni murtiitti dhiyaatee waan itti murteessan itti murtaa'uu qaba hin goone tana okay namni keenya garagarii maal jaa silaa namichi kun Oromoo ta'e arraqaa hin arkanu namni garagarii akkana jaa dhuguma Oromoon yoo dubbatte mana hidhaa hatatamaan seenti seenti tani ni beeyna mootummaan tuni mootummaa deeggarru ni beeyna laakiin dogoggora guddaatu keessa jira bakka tana okay namni Itoophiyaa sabaaf sablammii wali buuse abbaa fedha waa ta'u fedhu Oromoo waa ta'u fedhu Somaaliyaa haa ta'u heerri seeraa maan kabajaman direedhaa waan sabaaf sablammii yoo taate sablammiin Oromoon sanirraa takka mirga Oromoo kabajamuu qaba direedhaa keessatti akka laalu jirtu mirga Oromoo kabajamaa hin jiru okay gurbaa kana gadhiisan borullee sanuma as deemu jiru gurbaan kun eegaa alabbee arrallee tan rajabduu as deemu jira tan as deemu jirtu ammallee prograama lama harkaa qaban jirri anniin beeku prograama lama harkaa qaban takaffaa siidaa jaaranna jaanii direedhaa waaqee siidaa jaaranna jaanii as deemu jiran lammaffaa daandii moggaafanna jaanii as deemu jiran tunilleen as deemu jirtu lolli kone as deemu jiru okay sanachitti haadhiisu shabbo dhiifama naa godhi haa walumaan wanta godhu rakkina eenyuu qaba ummata Oromoo qaba Oromoon direedhaa waa fi direedhaa qofa osoo hin taane wantarraa eegali maali wanni irraa eegali bardoota irraa eegali ilaa direedhaa ummanni Oromoo hidhannoon qabu akaafaa fi dongoraa deemu jiran ummanni kun ummata hidhate taanguma hin qabne ummanni isaa taanguma hin qabne hidhannoo taanguutu qaban diiskaanii qaban snaayibarii ni qaban waa hunda qaban keenya kun akaafaa fi dongora harkaa qaba ummanni keenya hidhachuu qaban manni naannawaa kana jiru hidhachuu qaban tana yoo jette mootummaa nu hisa mootummaa tunurraa fudhata hin jiru wanni akkasiisan isaan horii ta'ee ganna ja'an meeshaa lolaa isaanii atis harree fi ooruun ta'ee ganna jettee hidhachuu ni dandeessa yoo dhugaa walitti himne mootummaan sirraa hiikuu hin dandeessu sani ummanni keenya rakkina qabaa kan naannawaa direedhaa jiran ilaa bardooddee rakkina guddaa qaban ammaa miti duraanillee ani nu himaatumaan ture waan kana aboo hidhadhaa jirri anfar hidhannoo qaba hawiyyaan tika shoosan hidhannoo qabdi mullu ummanni isa hidhannoo qaba okay isin daangarra jirtanii maafiin hidhanne maali dubbiin tana tan dubbii direedhaa mala dhoorkite tana yoo ati hidhatte malee biyya tana illee ni dhabda fakkeenya yoo fudhatte lafti jaarsoo arra silaa Oromiyaan taatu silaa jaarsoon hidhannoon qabaanne arra silaa Oromiyaan taatu lafti jaarsoo diidii waalee ilaa Waccaalee bira arra Oromiyaadha maaltu dachii tana ilaa ammaa tursiise hidhannoo ummata jaarsoo harkaa qaban saniitu ilaa ammaa tursiise irra du'anii irra madaawanii waa hunda irra ta'an mootummaan hiikadhaa jettee takka illee hin jirtu mootummaan Abiyyi hin jenne
mootummaan TPLFtu hiikadhaa jettee wanta godhuu turte rakkina dhiibbaa godhuu turte uummata jaarsoo. Garuu mootummaan Abiy Ahmed ilaa ammaa waan hiikadhaa jettee ilaa ammaa agar. Baabilees akkasuma. Mooyyaale akkana. Hidhannoo qaban jedhu kun maali rakkinni bardooda irraa eegaliidhaa dirreedha waan rakkinni isaan qaban kun maali? Isaani kan waan kana hundaa ofiidhaa okay galatoon. Hayyee beetee turis gaafiif dandeesse haa taatu ammoo wanni ifa jira uummanni Oromoodhaa hidhachuu wallaalee amma hidhachuu jibbee odoo hin taane hidhachuudhatti dhiisuu didde mootummaan ala jirtu sun dhugaa jirtu sanii jechuun takalee isaatis itti hin dhifne ta'arraatis itti hin dhifne dhaabbata deebina. Tanatti deebina maali waan quba qabuuf jechuun ta duraati hidhannuma sanuu wallo raawuu hiikaa jedhe bara dhugaadha ati hidhachuu fi bitachuu danda'a namni keenya hidhachuu ni danda'a namni keenya ammoo mootummaan itti dhiiftii gaafiif dandeessee jechuun tana amma irratti waliin lollu ta irra walii galluu si gaafadha gaafa beeytee TPLF sanii abdii illee jira jechuun abdii illee fi abdii illeen kilili sanuu Oromoo irra xiqqoodhaati jechuun heddumina namaatii fi bal'ina lafaatiin illee ammoo eenyuutu irra TPLF hojii hariiroo irra jabduu qabaa lammaadha moo abdiillee hajuu abdiillee rakkatee harkanii jirraa jechuun maaliif kiiloomeetira 1,400 weeraree nu garsiise jechuun Mooyyaale irraa hamma beeytee hamma bordeddetti hamma beeytee ilaachitti kiiloomeetira 1,400 loolee nu garsiise jechuun tuni ifa gala gaafa so TPLF gaafa sangaa opinion Oromoodhaaf humaa godhuu hin dandeenye yoggaan hayyee TPLF tu abdii illee ergatee hajan yeroo ammaa tana keessatti Mustafee fi Faannoonis garaagarummaan qabani ammoo beeytee Mustafeen ammoo jechuun ni dandeenya yeroo ammaa tana keessatti akkuma abdii illee beeytee mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaadhaa khaleessa beeytee tuffatee waan fedhe godhaa ture sanitti arraas Mustafeen akkuma abdii illeetti tuffii mootummaa naannoo Oromiyaatii fi federaalaa fuuni qabaa jechuun ni dandeenya. Hanga sanitti hin dabarre wanta teenya tana mee haafinnu. Na dhageessaa? Walitti dhaadha. Ni dhagaa. Toli tidati si deebisa. Tanuma direedhaa tana hin finne tanuma direedhaa tanaan itti deebi'a. Dubbiin direedhaa oli akka inni nuti yaadnu miti. Dubbiin uummanni ripeelolaa jaarratanii jiranii jabhaa jaarratanii jiran. Itoophiyaan diigamuuf deemti jaaniiti yaada akkanaa qaban. Amma Eertiraatu Itoophiyaa kufsaa Tigraatu Itoophiyaa kufsa jaanii tana qophaa'anii jiran. Isin nuti amma waa'ee direedhaa waa jechuu jira malee tanaa ol yaadu jiran jirri. Fakkeenya jaarsa kana jaarsi kun nama ergame biyya alarraa ergamee maallaqa ramadanii fi waan feetasiif goona ati achi direedhaa fi akkawaabii san shoor keessi jaanii jaarsa kana as ergatan. Jaarsa ammallee mashruufan alarraa as ergan. Biraasalis sabsabaa keessa qabatan san nama keessa taa'uutu naa odeessan. Achitti qopheessan proogiraama inni dalagu. Namichi kuni. Direedhaa waan feete lubbuu ta'e baasi nuti laakiin maallaqa siif baafnaa jaan. Tola jeeti fudhatee amma direedhaa dhufee jechuudha. Biraasalis teessoo qabaachuu turan. Baaris keessa teessoo qabaachuu turan. Teessoon tun hundi isaa fi nama lameen kaan hin himne saniitu proogiraama direedhaa as fudhate. Akka shoorri keessan naannoo direedhaa guutuu. Garuu isaan amma Itoophiyaan ni kuftii. Itoophiyaan mooham diigamtee jirti. Itoophiyummaa hin amanan. Sanii amma already jaarratanii jiran waraana jaarratanii jiran. Waraanni isaanii jira. Dhiyootanillee arkuuf teessan. Gabbaasuuf ta'an waraana san.
sani nu ol mootummattu deemu jiran isaan kun oromoo yoo isaan wanni isaan jaan ni taha hin ta'u ani Itoophiyaa diigamta akkamitti diiganii hin beeyne naan gallesan garuu isaan wanni itti amanan Eertiraa fi Tigraayitu Itoophiyaa diigaa san amanu jiranii jechuudha already walii galanii wal hundinuu si wal quba qaban tan Mustafatti as deebina Mustafa deewotana Nairobi dhaqee anillee laayifii kiyyarraan dubbadhee gaa waanuman taane dubbatee garagalee ani guyyaa sanuu gaa laayifii kiyya mootummaan waan kana quba qabdii Abiy biyya jaaruu jira biyyi tuni guddachuu jirti Mustafa immoo waan biraa odeysu jira dubbiin tun akkamitti wal dhoyti dubbiin tuni ummata Somaalee waan biraa odeysiif Kenya dhaqee Itoophiyaan kasaaraa keessa jirti maallaqa hin qabdu ekonomiin qabdu waa meeqa odeysi okay mootummaan Itoophiyaa gurbaa kana akkamiin laalte laayifii kiyyarlee dubbadheetiin ture waan kana afaan Somaaleetiin dubbadhaan roodduugaa afaan Somaaleetiin wanta gaggeessa mootummaan Abiy Ahmed akkamiin laalte gurbaa kana dubbii isaa tana hay biyyiinu guddattee jirti magaalaan hundi ijaaramtee jirti waan meeqa ijaaranii jiran abbaay kun xumuranii jiranii laga hidhaa meeqa ammas tolchuu jiranii gurbaan kun eeysaa waan kana fidee ummata Somaaliyaatti haasawa mootummaan quban qabdu akkamitti deemuu danda'e achi gaa namni abdiilee gaafa Tigreen jirtu isaanii haala bakka takkallee sosoo hin danda'u waan isaan qopheessan yoo dhaqa achi dhaqi jaanii achi dhaqa yoo deebi jaanii ni deebi'a mootummaan Abiy Ahmed gurbaa kana agartee jirti moo maali namni jala deemu jira secret service ni jira akkamitti waan akkanaa dubbate wanni kuni Somaaleen ajaa'ibdee jirti ana qofa osoo hin taane ummata Somaaleetu ajaa'ibee jira sababa gurbaan maal dubbachuu jira Itoophiyaan kun lafa biyya guddatte biyya ekonomiin guddachaa jirtu wanni inni odeysu kun akka hangam takka dhugaa jaanii ummanni Somaalee wal gaafachaa ture guyyaa sana sani mootummaan Itoophiyaa gaa isiitu waan kana gaa akka gootu isii beeka Mustafa gaa I don't know ani dubbiin san waanatti bareeddu mootummaan Itoophiyaa gaa waan san gallaaluu qabdi ammallee gallaaluu qabdi Mustafa illee gaafachuu qaban maalifiif dubbiin tuni waan akkanuma dabranii miti biyya guddachaa jirtu biyya hidhaa meeqa godhachaa jirtu diroonii godhachaa jirtu har'a ekonomiin qabdu Itoophiyaan khasaartee jirti waan kana haasaa'uun gaa mootummaan Itoophiyaa laalatti tuni mootummaa Itoophiyaa laalatti sinja galatoon ayyee ulfaadhu galatoomii gaafin biraa beeka mahaasoo amma dubbatte keessatti waa'ee beeytee mootummaan tunni kuftii amma an teessuma isaanii taniin dhageenni jirti jechuudha warri waaxiin xalukaan Somaaleedhaa keessaahu warri karaa ogaadeen wanni isaan murteeffatan Itoophiyaan diigamtee jirti nuti qophaa'uu qabnaadha buqqa'uudhaaf taifii qofa odoon taane waatu manaama beeytee kaleessaa ilaa Awaashii ga Keenyaa san isaan achi deebi'uu deeman Somaalee wayinii kaleessaa sanitti deebi'uu deeman so waan kaleessa Ziyaad Barreedhaa yaalii godhee kuffise sani ara hireen nu dhufteedhaadha gaa isaan already Abiyyiin asiidhaan waboon asiin faannoodhaan dabalataan amma immoo karaa kaabaa kana wayyaanee fi shaabiyaa fi faannoon yoo jarri kun gubbaraa haga dhufan taate beeyte isaan kan mootummaarra jirtu tokko akka Oromootti ilaalanii jechuudha. As keessatti kaleessaas dhugaa seenarra laallu iddoo Amaara kana beeytee ni sodaatanii jechuudha. Tigrees ni sodaatanii Eeltiraafillee akkasumatti qooda kaa'anii fi so beeytee kan mootummaan tuni fi Oromootu rafaa jira malee isaan duruunuu qooda isaanii achitti lafa kaayyatanii fakkaattu tana keessatti sochiin ammaa tun Jabuutiinis walitti hidhaan taatu jechuudha. Waadireedhattuun dhaabbattu hargee Jabuutii fi Ogaadenii adda qoodachuu deemachuu dandeenya.
اوكي قالتهم يشبوا وانت كنتي اورمو يوتاني وانت كبيكو قبل اورمون ما نمني غرغري ما سنجا سومالين وبلين كيا سنجا نما اوبليوم ما بيخوتو اوبليس سيتو دند نما اوبليس ساب جالتوتو اوبليس سيتو دند سومالين اوفيفو ورين بولچتو ودغايمني ان مالف موتما ابي احمد موتما اثيوبيا تنجب بني انسان كلهم فين الرئيس لا يو تكريم بولچته الرجالته يو اماري بولچه الرجالته اثيوبيا مالف lafa oromootu isaa harka seena akka nuti xiyyaanoo osoo hin taane akka isaan itti yaadan jechuudha yoo amaarri biyya tana bulche nu duran dhaabbatu biyya oromoo ni fudhannaa lafa oromoo yoo tigreen bulchitamoo daranuu biyya oromiyaa nu harka kaayaa biyya somaalee taatii kanatti amanan isaan sodaa osoo hin taane hin sodaatan isaan garuu fadinna keenya guutaa yoo tigreen bulchite yoo amaarri bulche fadinna keenya guutaa lafti tun nu harka seenti tana amanan isaan okay arrantana abiy ahmed waa meeqa godheef ummata soomaaleetiif yoo dhugaa himan obboleeyyan keenya jee gabredilla villa soomaaliyaa irraa fidee dhiisiif isaan haa wanta wal godhan jee Itoophiyaatti as galche galata guddaa silaa Soomaaleen silaa galata qabaatte Abiy Ahmediif galata guddaa galchan silaa. Baarlamaan isaanii taa'uu hin danda'u yoo Gabrediilaan quban qabaanne yoo inni keeysan teenye taa'uu hin danda'u ture baarlamaan isaanii. Akka fedhe godhaa ture. Mootummaa inni jaalanne pirezidaantii inni jaalanne abadan Soomaaliyaa hin bulchu. Tana hunda eenyu irraa fuudhe Abiy Ahmed irraa fuudhe. Abiy Ahmed ummanni kun obboleeyyan kiyya gali jeetii namichi sana irraa fuudhee achi galche. Gaafa san gammadanii turan. Gurbaa Oromootiin nurraa fuudhe, gurbaa Oromootiin namicha kan nurraa kaase, gurbaa Oromootiin nu gargaare, Rabbi haa gargaaru jedhanii gaafa san gammadan san booda garuu arraa kufiisa keenya barbaadan amman. Amma wanni isaan taamanan mootummaa Oromooti kufuu qabdii mootummaan Oromoo. Maaltu tana fide? Nama keenya Oromoo kan Oromummaan hin galleef, kan bilisummaan hin galleef saniitu isaan keessa jiru. Ma dhaggeeffadhu? Dhagama. Aboon dhagama wanti deemte. Ni dagaa. Sanii Oromoon ifiifuu walitti hin amanne mootummaan tun mootummaa ilmaan Oromoo bulchan. Mootummaa Itoophiyaati. Ilmaan Oromootii bulcha. Akkuma duraan Tigreen biyya tana bulchaa turan. Akkasumatti bulchaa jiran. Maqaa Itoophiyaatiin bulchaa turan. Garuu ijoollee Oromooti. Bira dhaabbannee haa gargaaru yoo jenne kan wanta siin jiru waan biraas yoo deessuu jira. Rakkina kanaatu diina nutti hoddummeessaa jira. Ammallee mootummaan maal qabdi isinillee dogoggora qabdi. Mootummaan maal dogoggora qabdi? Ilaa ammaa furmaatan arganne lafti Oromoo tan gaafa abdilee saamamte ilaa ammaa furmaatan arganne. Furmaanni kun yooma argamna hogga jennee gaafannu waan biraatu jira ammas.